topic of this evening's talk of mine is mata dureen galgala kana ni dubbadhu Quran and modern science. quraanaaf saayinsii Compatible ammayyaawaa or incompatible. waliif galumoo waliif hin galanii kan jedhu. For any book to claim that it is the word of God, Kitaabni tokko for any book jecha waaqayyooti to claim jedhamuuf, that it is the revelation from Allah subhanahu kitaabni wa tokko ta'ala, it mul'ata should Allaha biraati stand the jedhamuuf test of time. qormaata yeroo damdamachuu danda'u qaba jechuudha. Tole egaa akka amma argitan kanatti kitaabni tokko kitaaba rabbiin biraa dhufedha. Kitaabni tokko mul'ata rabbii biraa argamedha jedhamuudhaaf qormaata yeroo damdamachuu qaba. Kana jechuun bara kam keessatti illee dhugaa ta'ee argamuu danda'uu qaba jechuudha. So akka barsiisaan amantii Islaamaa Dr. Zaakir jedhu kanatti jechuudha. Karaa kan biraa kitaabni tokko kitaaba rabbiin biraa miti jennaan ammoo namichi kitaaba sana fidellee rabbiin biraa hin argamne jechuudha. Kanarratti sirriitti waliif galla jedheen yaada. So kanaafiyyuu mee quraanni yookiin immoo Muhammadiyyuu rabbiin biraatii kan ergamanidha jenneeti ulaagaama isaan kaan kanattiin ilaalla jechuudha. Mee Saahih Bukaarii 5394 irratti maal jedha isinitti fakkaata? Warri amanan musliimonni garaacha tokkoon nyaatu. Warri hin amanne ammoo garaacha torbaan nyaatu jedha. So namni garaacha torba qabu jira. Garaacha afur kan qabu horii alala guurudha. Kanaa ol hin jiru. Saayinsii nagayoonaatti kan ibsa jechuudha. Namni garaacha tokko qaba. Monogastrikiidha jechuudha. Sanuu yoo amane garaacha tokko godhateeti yoo amanuu baate immoo garaacha torba qabaata miti. Saayinsiin kana deeggarullee hin jiru. Kanaafiyyuu asirratti hundoofnee kan nuti jechuu dandeenyu Muhammad rabbiin biraa miti, Quraannis hadiisnis sobaadha jechuudha. Rabbiin biraa miti jechuudha. Saahih Bukaarii 1139 irratti immoo maal jedha? Namni jedhe Umartu gabaase kana. Namni waan gadameessa keessa jiru beeku hin danda'u. Akkasuma immoo yoom akka roobni roobuu danda'u beeku namni beeku hin jiru jedha. So kanaafiyyuu sobadha jechuu kun. Sababni isaa saayinsiin amma gadameessa keessatti yerooma ulfaa sanatti dhiiramoo dhalaadha kan gadameessa haadhaa keessa jiru kan jedhu namatti himuu danda'a. Akkasuma immoo bor roobamoo caama kan jedhu saayinsiin namatti himuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu Muhammad asirratti hundoofnee akkaataa ulaagaa isin keessaniin jechuudha. Muhammad rabbiin biraa miti kan inni argame jechuudha. Sobadha waan ta'eef. Saahih Bukaarii 3264 irratti immoo maal jedha? Umartu gabaase kanas ergamaan rabbii akkas jedhanii jedha. Gubiinsi qaamaa fever kan nuti jennu kan inni dhufu ho'a ibidda gaannamirraati. Kanaafiyyuu bishaaniin qabbaneessaa jedha. Gubiinsi qaamaa ho'a ibidda gaannamirraati dhufaa jedha. Akkasiiree kun warri fayyaa barattan kana irratti sirriitti beekuu dandeessu. Maaltu gubiinsa qaamaa fever fiduu danda'a jechuudha. Maaltu akka fiduu danda'u? Ho'a ibidda gaannama osoo hin taane kan kana fiduu dhibeewwan mallattoo dhibeewwan garaagaraa keessaa tokkodha jechuudha. Feveriin yookiin gubiinsi qaamaa jechuudha. Isin galee kanaafiyyuu asirratti hundoofneeti Muhammad ergamaa rabbiin biraa miti, Quraannis rabbiin biraa miti jechuu parsantii 100 dandeenya jechuudha. Ulaagaa isin keessan irraan ka'uudha. Saahih Bukaarii 3320 irratti immoo maal jedha? Abuu Hureyraatu gabaase ergamaan rabbii akkana jedhanii jedha. Yoo barariin waan isin dhugdan keessa bu'e keessa gadi cuubaatii keessaa baasaa jedha. Sababni isaa koochoon ishee karaa tokko dhibee yoo qabaate koochoon isheen karaan tokko immoo qoricha dhibee sanaa qabaa jedha. So qorichi dhukkubaa koochoo barariirraa oomishamee beeka. Kun saayinsii kamii keessatti iyyuu puruuf ta'uu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaafiyyuu kanarratti hundaa'uudhaan walumaa galatti waan nuti konkiluud gochuu dandeenyu Muhammadis ergamaa rabbiin biraan dhufe miti. Quraannis jechoonni karaa Muhammad dhufan hundisaayyuu jechuudha. Hadiisnis karaa kamiiniyyuu rabbiin biraa miti jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kutaawwan itti aanuun illee walitti deebina. Sheer godhaatii obboloota jinnii biraan naaf ga'a.